Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqa yookaan holmaa sharafaa karaa ethio blak maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin illee qabadee dhufaa jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa qabadee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa ethio blak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo guyyaa kaleessa baankii Awaash ture. Guyyaa har'aa immoo baankii Gajareen baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadee dhufee jechuudha. Salphumatti karaa ethio blak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 jechaadha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskraayibii sheer laayik gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayik godhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu immoo guyyaa har'a karaa ethio blak maarkeettiin qannaseetu jira jechuudha. Guyyaa kaleerree qannasee jira. Guyyaa har'aarree qannaseetu jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio blak maarkeettiin guyyaa har'aa qannaseetu jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Dhuga dubbachuuf guyyaa har'aa guyyaa kalee qannasaatuma jira jechuudha. Guyyaa dheengaddaa dabalee ture. Guyyaa kaleechaa fi guyyaa har'aa qannaseetu jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yewaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koronnaa, Swiss Frankii, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii fi Yuuroodha jechuudha. Biyyootuma kanaan dura qabadee dhufu jechuudha. Biyyootuma 5 qabadee dhufa jechuudha guyyaa hundaa karaa baankiitiin jechaadha. Yookaan immoo biyya jaagodeen birrii biyya Kuweet yookaan Dinaara Kuweet illee guyyaa tokko ittan dabalaa jechuudha. Har'a guyyaa har'aa akkuma jedhe immoo biyyoota 5 qofa jechuudha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a, guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa jechaadha. Karaa ethio blak maarkeettiin birrii 100 birrii 81 fi saantiba 86 jechuudha. Guyyaa har'aa qannaseetu jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii bicha osoo hin taane biyyoonni hundumtuu qannasaniitu jiru jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin jechaadha guyyaa har'aa karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 birrii 59 fi saantiba 12. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak maarkeettiin birrii 100 birrii 28 fi saantiba 84. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak maarkeettiin birrii 100 birrii 26 fi saantiba 22. Hoomar Rihaalli karaa ethio blak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 72 fi saantiba 87. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa ethio blak maarkeettiin jechaadha guyyaa irraa birrii 49 fi saantiba 50 yookaan shilingiidha jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa birriin Duubaay tokko karaa ethio blak maarkeettiin birrii 49 fi shilingiidha jechuudha karaa ethio blak maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin jechaadha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Akkuma dura dubbadhee birrii 46 fi saantiba 16 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi birriin Duubaay karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa ethio blak maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 37. Akkasuma immoo birrii Saawudii tokko jechuudha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Birrii 44 fi saantiba 38 jechaadha. Saawud Arabiyaa Riyaalli jechaadha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri karaa ethio blak maarkeettiin birrii 500 birrii 87 fi saantiba 15. Baareen Dinaarri karaa ethio blak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 82 fi saantiba 28. Kan itti aanu Joordaan Dinaarri karaa ethio blak maarkeettiin birrii 200 birrii 56 fi saantiba 48. Chaayinaa Yewaanii karaa ethio blak maarkeettiin birrii 26 fi saantiba 81. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin karaa ethio blak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birrii 200 fi birrii 43 fi saantiba 26 jechuudha. Paawundi Sterlingiin karaa ethio blak maarkeettii yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Akkasuma immoo Paawundi Sterlingiin jechaadha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 97. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon karaa ethio blak maarkeettiin birrii 200 birrii 7 fi saantiba 20 jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa qannaseetu jira. Yuuroon irree qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Yuuroon jechaadha karaa baankii
hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 birrii 85 fi saantiba 80. Kan itti koronnaadha. Koronnaan karaa Ethio Black Marketiin birrii 18 fi saantiba 77. Swiss Frankiin karaa Ethio Black Marketiin birrii 200 birrii 23 fi saantiba 81. Turkii liireen karaa Ethio Black Marketiin birrii 3 fi saantiba 86. Egyptian pound yookaan birrii Egyptii tokko jechuudha. Karaa Ethio Black Marketiin birrii 3 fi saantiba 58. Israa'el shekeliin karaa Ethio Black Marketiin birrii 60 fi saantiba 33. Yemen rihaalli karaa Ethio Black Marketiin 0 saantiba 76. Kan itti hindiidha. Hindiyaa ruupiin karaa Ethio Black Marketiin birrii 1 fi saantiba 88. Paakistaan ruupiin karaa Ethio Black Marketiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Ethio Black Marketiin akkasuma karaa baankiitiin illee kana fakkaata jechuudha. Akkuma dura dubbadde karaa Ethio Black Marketiin ararree kaleecharree qannaseetu jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo garuu baankiin dabaleetu jira. Keessattuu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa guyyaa irraa dabaleetu jira jechuudha. Keessattuu birrii Dubaay guyyaa irraa karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin dhugaa dubbachuuf baay'ee dabalee qixxeetoo Black Market ga'uu ga'ee jira jechuudha. Xiqquma irratee jechuudha. Egaa salphumatti kana fakkaata jechuudha. Gabaabumatti karaa Ethio Black Marketiin ta'ee karaa baankiitiin illee jechaadha. Akkuma jedhe immoo baankota akka jareen qabadee dhufa baankii maalii fi wal fakkaataa miti waan ta'eef jechaadha. Asirratti Ethio Black Market tokkicha malee baankiin garaagaraa jechuudha. Kan baankii Awwaash kan hundumtuu akkuma maqaa isaanii salphumatti baankii Awwaash kan ittiin sharafatu baankii daldala Itoophiyaa kan biraati. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa kan biraatti baankii Siinqee hundumtuu akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e egaa baankonni hedduutu jiru hundumtuu sharafannaa isaanii garaagaraa jechuudha. Wal fakkaataa miti asirratti Ethio Black Market qofaatu tokkichaa jechuudha. Kanarratti kana beekuu qabdu isiniin jedha faamilii kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenya birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo dinaara biyya sanii miti doolaaridha jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen birriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf kan Ameerikaa doolaarii jedhamiti kan birrii biyya Beerutii yookaan kan Libneen immoo paawundii jedhama jechuudha. Shakii isaa immoo sanuti biyya keenyatti shilingii sumunii minaamina jedhamu sun immoo biyya isaaniitti immoo alfaa jedhama jechuudha. Beerutitti jechuudha alfaa jedhanii waamu jechuudha. Shakii isaa garuu waliigalaa jechuudha. Birriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechaadha. Salphumatti waan baay'ee xiqqoo ta'e isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Beerut irree doolaaridha. Doolaarota keessa immoo fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jeetan jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hin dhahini hedduutu jiru jechuudha. Isii salphumatti warroonni Joordaan Beerutii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Kan ittiin herreeggattan yookaan assaabbattan Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Karaa Ethio Black Market yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 86 jechaadha. Ameerikaa doolariin tokko guyyaa irraa kana ta'a waan ta'eef kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma dura dubbadhee baankota keessa immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaatti yoo ergattan immoo jechaadha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Birrii 100 birrii 59 fi saantiba 12 herreeggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatti yoo ergattanii jechaadha. Asirratti birriin Joordaanii doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota keenyatu birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan olii galanii jechuudha. Kanaaf Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga deemnutti nagaan naaf tura.